Harka fuunii shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB qophiin ispoortii keenya guyyaa irraa jalqabeeti kan jiru. Turtii waliin taasisnu keessatti dhimmoota ispoortii biyya keessaa biyya alaatti arganne irratti bal'inaan waliin mari'achaa kan waliin turu ta'a. As stuudiyoo keessa akkasii waliin turu ani jireenyaa dinqiisaa fi Ashannaafi Darajjee ogeeyyii kaameraa keenya Oliyaad Badhaasaa fi Lammii Solomoon waliin ta'uun hamma xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtaniif isin affeerra nu waliin turaa isiniin jenna. Ispoortii turtii waliin taasisnu keessatti dhimma ispoortii biyya keessaa arganne waa'ee Qiddus Giyoorgis irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Qiddus Giyoorgis shaampiyoonii Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kan bara dorgommii kanaa ta'uunsaa beekameeti kan jiru. Torban darbee waa'ee isaa muraasa kaasuuf yaalii taasisnee ture. Dhimmoota bara dorgommii kan dabarsine keessatti Qiddus Giyoorgis haala kamiin shaampiyoonii ta'ee kilabicha hojii wal qabatee dipaartimentoota kamirratti sarara ittisaarratti, sarara gidduurratti, sarara fuulduraarratti cimnaa fi hanqinoota akkamiitu mul'achaa ture. Gama Qiddus Giyoorgisiitiin wantoonni fooyya'aa turan maal fakkaatu kan jedhu waliin ilaalla. Dabalataanis kilaba Faasiil waliin wal qabatee dhimma kaasnee ilaallu jira. Yeroo darbe egaa tapha Beetkiing Piriimiyer Liigii Itoophiyaa torban dhumaatiin Direedhaa waliin Istaadiyoomii Yuunivarsiitii Baahar Daaritti waliin taasisanii yaadatama. Taphicha irratti hanqinni naamusaa tokko xiqqoo ishee tarii maatii kubbaa miilaa wal falmisiisuu danda'u uumameeti kan ture. Dhimmicha hojii wal qabsiisnee maach fiiksiingidha jedhamaati kan jiru baay'eensaa. Bal'inaan maas kaasnee kan mari'annu ta'a. Gara alaatti yoo baanu Riichaarlsan Ives Bisoomaa Freezer Fooster fa'aa dabalatee Ivan Perisic gara Tottenhamtti makameeti kan jiru. Torban darbee waa'ee isaanii waan tokko kaasuuf yaalii taasisnee kan turre dhimmoota afaan daballee waa'ee Tottenham wajjin wal qabsiisnee kan laallu ta'a. Cristiano Ronaldoon Manchester United waliin adda ba'uuf qarqarra ga'ee jedhameeti kan jiru. Waa'ee Cristiano Ronaldo kilabicha waliin wanta akka adda ba'uuf isa dhiibee maaltu jira? Sababoota akkamii jira? Manchester United Cristiano Ronaldo malee karoora akkamii qabaachuu mala waan jedhu wajjin wal qabsiisnee bal'inaan kan kaasnu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtaniif isin affeerra. Nu waliin tura. Ashu. Ajiru. Jirta. Akkam. Jirra. Bagaan gaafte. Keessumaa masin godhee yeroo inni. Anyways gara dhimmoota keenyaatti taasisnu egaan Beetkiing Piriimiyer Liigii Itoophiyaa torban darbee dhuma torban kanaatiin ture kan goolabame xumura kan argate. Taphoota torban 30 ture kan taphatan Beetkiing Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kilaboota 16 irratti hirmaatee taphoota 30dha kan taasifaman iddoo garaagaraatti Hawaasaarraa kaasee Istaadiyoomii Direedhaa, Istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa, Istaadiyoomii Intarnaashinaal Baahar Daar dabalatee istaadiyoomota garaagaraa irratti taphoonni taasifamaa turanii walumaa galatti taphoonni 30 kilaboota garaagaraa 16 hirmaachisan goolabamaniiti kan jiran. Qiddus Giyoorgis qabxiiwwan 65 walitti qabachuun shaampiyoonaa liigichaa ta'eeti kan jiru. Kan nama ajaa'ibu waa'ee Qiddus Giyoorgis kaasnee waan baay'ee kaasnee haasa'uu dandeenya. Giyoorgis bara kana galchiiwwan hedduu lakkoofsuutiinis taphoota muraasa injifatamuutiinis taphoota hedduu irratti galchii tokko keessummeessiin ba'uutiinis gama hundumaatiin dipaartimentii hundumarratti kaasnee waa'ee Qiddus Giyoorgis waan baay'ee kaasnee haasa'uu dandeenya. Akka gariittis Qiddus Giyoorgis bara kana haala qo'atamee fi haala qoratameen karaa saayinsaawaa ta'eetiin taphachaati kan turan. Kanaati alatti bara darbee taphattoota kanneen akka Geetaanaa Kabbada, Asshaaluu Taammane kilabichaaf leejendii yookiin immoo taphataa seenaa qabeessa Qiddus Giyoorgis akka ta'een beekama. Taphattoota kanneen sababa hanqina disiipiliiniitiinis yookiin immoo sababa hanqina naamusaa agarsiisaniitiin taphattoota kana garicharraa gaggeessaniiti kan jiran. Kunis fakkeenyummaa kilabichaa kan agarsiisu ta'a. Kilaba umurii dheeraa, kilaba umurii jaarsaa harraa keessa akka ta'een beekama Qiddus Giyoorgis. Egaan yeroo 15ffaaf erga bara 1990 asitti liigichi foormaatii haaraatii yookiin immoo bifa haaraatiin erga hundeeffameeti asitti shaampiyoona ta'eeti kan jiru. Waa'ee Giyoorgis baay'ee waan bal'aa kaasnee haasofnu. Qiddus Giyoorgis irraa yeroo kaanu Qiddus Giyoorgis baroota 25 darbaniin as yeroo 24 darban keessaatti 15 injifachuutiin kilaba fakkeenyummaa gaarii qabaatudha. Kilaboota Beetkiing Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessaatti waancaa hamma isaa kan kaasee jiru beekamaadha. Yeroo doomineet godhee waan baay'ee irratti dhuunfateeti kan ture. Qiddus Giyoorgis irraa kan eegdu waggaa tokko nyaatee waggaa waancaa kaasee waggaa tokko haala biraatiin osoo hin taane bara dhuftus kilabni waancaan irraa eegamudha. Waggoota 2-3 walitti aansee kilaboota bara 1990 asitti bara 1991 kaaraatti hundeeffameeti Piriimiyer Liigii Itoophiyaa. Yeroo bara 1936 ture kilabichi kan hundeeffame. Yeroo sana walumaa galatti waancaa 15 isa kanarraati waancaa 15 walumaa galatti waancaa 30 injifateeti kan jiru. Isa haaraarraa kaasnee yoo ilaalleyyuu Hawaasaan yeroo lama injifatee Itiyoo Elektiriik yookiin humna ibsaa yeroo lama injifatee
bunni Itoophiyaa al takkaan injifatee, Dadabiit al takkaan injifatee, Maqalee Sabaa Indartaa al takkaan injifatee, Jimmaa Abbaa Jifaar al takkaan injifatee, Faasiil al takkaan injifatee. Ilaali Giyoorgis immoo yeroo 15 injifate. Kilaboonni kunneen kilaboonni isa kaan walitti hidhaatee iyyuu waancawwan isaan injifatan kilaboota morkattoota isaa jennu Hawaasaan lama jennee miti hidhame. Walumaa galatti waancawwan 24 jiran keessatti 15 yeroo inni injifatu waancaan afaan kilaboota 9 qofaadha. 9 hafee beeking Premier League Itoophiyaa irraati. Beeking Premier Leaguein akkuma beekamu dhiyeenya waggoota lamaan kana irrattidha. Moggaasni maqaa beeking Premier League Itoophiyaa jedhamee kennamee fi ergasiitiinas yeroo jalqabaatiif kan injifate bara jalqabaa akkuma beekamu Faasilii kan kaasee. Walumaa galatti Premier League Itoophiyaatiin maqaa foormaatii haaraatiin bara 1991 irraa kaasee erga dorgomamuutti ka'es waancawwan 9 kilaboonni garaa garaa yeroo injifatan waancawwan 15 guutummaa isaatti kan dhuunfatee of harkaan gaate Qiddus Giyoorgisidha. Barootan arfan waggoottan arfan darban kanarraati waancaa irraa fagaatee ture akkuma beekamaa akkuma kanaan dura kaasaa turre. Haa ta'u malee bara kana gara waancaatti deebi'ee jira. Deeggartoonni Qiddus Giyoorgis utoo gaafattee isaan ammas dheebuu waancaa akka qabanidha. Bara dhuftu waancaa akka kilaba kanarraa eeganidha malee akka dorgomaa cimaa ta'ee lammaffaa yookiin sadaffaatiin bara kana dorgomaa cimaadha. Dorgomaa cimaarra ture haa ta'u malee bara dhuftu waancaa akka injifatuuf jedhanii jajjabaatan miti. Bara dhuftus waancaan kilaba irraa eegamudha. Waggoota lamaan kanas barri dorgommii haa jalqabu malee Qiddus Giyoorgis irraatti waancaan eegameetidha kan bara dorgommii jalqabumaa kaasee eegalu. Sababni isaa kilabni kun gadi fageenya hundi gadi fageenya qabaatedha kan qabudha. Seenaa gadi fagaatee jirudha kan qabu akkuma amma kasii kaasuuf kaasee kan waliin wal qabate deeggartoonni abdii kilaba kanarraa isaan qaban waggootaan bara dorgommii yeroo jalqabu expect kan isaan godhan kilaba sanarraati guutummaan guututti waancaa akka injifatudha. So kan waliin wal qabsiisee Qiddus Giyoorgis bara kana akkuma kaafne guutummaan guututti kilaba taphoota gaarii taphateeti kan darbe Hawaasa irraa kaastee Dirreedawaa irratti haga Adaama Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii Adaama Saayinsii fi Teekinooloojii istaadiyeemii isaan irra taphatan irratti osoo tapha inni injifatamiin ture guutummaan guututti kan inni malee erga dhufee international Bahar Dar istaadiyeemii international Bahar Dar irratti erga dhufeeti tapha tokkootiin injifatameeti kan dhufe tarii tapha kana osoo inni injifanne ta'ee bara 2003-4 Arsenaal irratti injizabil tiimii arginee turre isa Itoophiyaa keessatti argina jedhama ture haa ta'u malee galchii 1-0tiin Faasiliitiin injifatamee guutummaan guututti injizabiliitii isaarraa eegamu yaanne turre too milkaa'ee hafee jira. Walumaa galatti amma ilaaltee wayi Giyoorgis bara kana taphoota 30 taasise keessaa taphoota 18 injifatee akkuma kaasuuf yaaltee tapha tokko qofaa injifatame taphoota 11 immoo qixaanidha kan xumure kilabni kun galchiiwwan 50 bara dorgommii kanaatiin lakkoofsiira. Galchiiwwan 11 qofaatu Qiddus Giyoorgis irratti lakkaa'ame. Kana jechuun taphoota 30 irratti galchiiwwan 11 qofaa keessummeessu jechuun imagine darbee tapha 3 booda galchii tokko jechaadha. Gara reenjii isaa reeshoo isaa baaste tapha 3 irratti galchii tokko qofa keessummeessaa jechaadha. Kanaaf alatti clean sheetii inni galmeessa kilabni kun clean sheetii yookiin immoo taphoota hedduu irratti galchiiwwan hedduu galchitoon keessummeessiin bahu taphoota 20 irratti galchiin keessummeessa. Kana laala garaagarummaa tapha 10 irratti qofa galchii kan keessummeessa jechaadha. Kuni dipaartimentii sarratti saarraa dhatti ilaalte amma Suleemaan jira, Heenok Addunyaan jira, Minyoo Dabbaben jira, Frimpong jira, Frimpong meensu. Duubarraa kaastee ilaalte Qiddus Giyoorgis bara kana haala qindaa'aa ta'een taphachaa ture. Kanaaf alatti kilabni kun barana fudhattee ilaalte kilaba taphataa ta'e tokko irratti rarra'u akka hin taanes nutti agarsiisa. Kilaba taphataa ta'e tokko irratti kan gareeti gareemaatiin kan hojjetanidha. Kilaba taphataa kanarratti hundaa'ee galchii taphataa kanarraati dirqama eega kilaba jettu miti. Fakkeenyaaf Jimma Abbaa Jifaar bara 2010 yeroo injifate galchii kan isaan yeroo hunda irraa eegan Jaakii Kikkee Fulaabii irraa ture. Garuu haa ta'u malee bara kana yoo ilaalte kaafte Qiddus Giyoorgis guutummaan guututti gareetiinidha. Bara torban lama yoo Abel Yaaloo galchii galchaa ture ta'e akkuma bara dorgommii jalqabaatiin Ismaaloo Aaroo Agoorootu galchii isaaniif galchaa ture sana booda Amaanu'el Gabre Mikaa'el jira. Gaatoch Paanoom sarara gidduu irraatti irree ka'anii Gaatoch Paanoom fa'aa galchii yeroo galchan irratti sarara gareetiin guutummaa gareetiinidha kan taphattoonni kun taphata garee. Duubarraa kaasee ilaala amma al takka Heenok Addunyaanis wayita tokko galchii lakkoofsee ture rukuttaa Adabbiirraa tapha kanaati irratti immoo Frimpong illee yeroo itti galchii lakkoofsaa ture ilaalaati kan ture Oroo Agooroon taphoota liigichaa bara kana Qiddus Giyoorgis taasisee haaf siizinii yookiin
bara dorgommii walakkaa taphoota 15 jalqabaa irratti filannoo jalqabaatiin irra deddeebiitiin taphachaati kan ture. Ismaa'eel Oroo Agooroo isaan booda garuu irra deddeebiin sababa miidhamaatiin saboota garaagaraatiif taphataan kun filannoo jalqabaatiin garee seenee Qiddus Giyoorgisiif yeroo taphatu laalaatiin kan hin turre tapha dhumaa irratti natti fakkaata kilaba bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti filannoo jalqabaatiin gara diriitti kan seene. Kana sarara fuulduraatti ilaalan yoo fudhate Charinnat Gugsaan jira, Amaanu'eel Gabra Mikaa'el jira. Amaanu'eel Gabra Mikaa'el isa Maqalee Sabaa Indartaatti beeknu sana arguu habaannu malee sochiin taphachaa gaariidha. Addis Gidee miidhamaatiin ture siizinii guutummaa isaa jechuu dandeessa taphataa kana. Shaggar darbii irratti ture jijjiirame seenee yeroo dhumaaf galchii rukutaa adabbii irraatiin kan lakkoofse buna Itoophiyaa irratti tapha istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irratti taasisan. Darbee taphatu Abeel Yaaloonis jira. Abeel Yaaloonis konsistentilii miidhamarraati yeroo itti bilisa ta'ee taphachaa ture muraasadha. Abeel Yaaloonis wayita tokko taphataa murteessaa kilabichaa ta'ee yeroo tibba tokko dhawaataatiin galchii wal lakkoofsaa kilabichi injifatee qabuuf gargaaraa ture yaadata. Amaanu'eel Gabra Mikaa'el akkasuma bara kana walumaa galatti galchii jaanatti fakkaata bara dorgommichaatiin guutummaa isaa kan lakkoofsisee Oroo Agooroo sansirasiif kaasuuf yaaltaasee wayita carraa argatee kilabichaa filannoo jalqabaatiin garreetti seenutus jijjiirame isaa seenu taphataan kunis taphataa galchii lakkoofsuu akka danda'u hin agarsiisa. Tapha guyyaa dhumaatiis galchii wal lama lakkoofseeti kan ture. Kanaati alatti Bulchaa Shuraa Addis Gidee illee miidhama carraa dhabeessa jechuudha. Taphataan kun Buna Sidaamaa irraatii gara Qiddus Giyoorgisitti kan dhufe. Inni waa'ee yaadattootii waggaa 2 dura natti fakkaata yeroo Maqalee Sabaa Indartaan waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa injifate sana jechaadha. Addis Gidee fi Amaanu'eel Gabra Mikaa'el taphattoonni kunneen lamaan top scorer yookiin immoo bara dorgommii tokko keessatti galchiiwwan hedduu lakkoofsanii xumuruuf liigichaatiin badhaasa urjummaa taphachaa galchii hedduu lakkoofsanii xumuruuf wal falmachaa akka turan yaadatama taphattoonni kunneen lamaan. Amma lamaan iyyuu taphattoonni kunneen Qiddus Giyoorgisitti kan argaman. Imagine bara darbees Geetaanee Kabbadeenis qaama garichaa keessaa tokko ture bara kanallee yaa ta'u baate Geetaanee Kabbadee Addis Gidee kanaati alatti Amaanu'eel Gabra Mikaa'el Abeel Yaaloo mataa isaa taphattoota ajaa'iboo sarara fuuldura Charinnat Gugsaanis. Charinnat Gugsaa fi Bulchaa Shuraa bara kana kan dhufan. Filannoo taphattootaas taphataa tokkorraati qofa waan eegu taphattoota sarara gidduutti miidhame Haydar Sharafaan fa'aa jiru Gaatoch Paanoom jira Kanaan Maarkaniin jira Barakat illee jira taphattoota sarara gidduurraa kaasee waa'ee kilaba kanaa kaastii laalte bara kanaa shaampiyoonummaan malaa fi kilaba jettee afaan guuttee dubbattuuf waa'ee Qiddus Giyoorgis kaastee hafte. Kanaati alatti waa'ee Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo ceenu waa'ee tapha dhumaatiin Faasil wajjin wal qabatee wanta kaasnu Faasil bara kana bara darbii ture Siyuum Kabbadeetiin durfamaa waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa jalqabaa isaa seenaa isaa keessatti kan injifate kilabni kun teessoon isaa magaalaa Gondar akka ta'e beekama. Faasil waa'ee Faasil kaasnee kanaas of nuti bara Maqaleen waancaa injifateeti asitti kilaba the most established team yookiin immoo kilaba ga'umsa ol fakkaataatiin haala ol ta'eetiin waggoottan arfan shanan darbanii fi kilaba sodaachisaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa tokko jettee maqaa dhooftu tarii waa'ee Giyoorgis kaastee ta'e Giyoorgis baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan kaastu kilaboonni Giyoorgis waliin taphatan sodaatanii jalqabuma saayikoo injifatamanii akka dhufan kaastee haasa'uu dandeessa. Waggoottan arfan darbanii asitti garuu Giyoorgisiitii olitti iyyuu kilabni sodaachisaa hin jiru Faasil. Waggoottan sadan kana morkataa cimaa ta'eeti kan dhufu jalqabumaa kaasee morkataa haala morkataa waancaa injifachuuf wanta taasisaniitiinidha kan dhufu. Taphattu bara darbe akkuma beekamu waancaa injifatee ture. Garuu garaagarummaan inni kilaboota Itoophiyaa kaan irraati adda isa godhu yoo jiraate taphattoota ittiin waancaa injifate kana of keessa carraa tursiisu argateeti kan jiru. Kun cimina isaan qaban kan irraa arguu dandeessu dhugaa yoo dubbachuuf. Jimma Abbaa Jifaar bara 2010 erga injifatee booda taphattoota guutummaan guutuu dhabee kan ture. Kanneen akka hin hoggamteessaa Hiyuun Indaashaw fa'aa qabatee Teediroos Taaddasee Okiikii Afulaabii Heenok Addunyaa akkuma sila kaasuuf amma kaasaa jirtu kan. Taphattoota kana of keessa sababa tursiisuu dadhabeetti ga'umsa bara darbe argisiisaa ture irra deebi'uu dadhabe. Leenjisaa illee of keessa tursiisuu hin dandeenye. Gabramadiin Haayilee of keessa tursiisuu hin dandeenye. Gabramadiin Haayilee isaaniin gadhiisee gara Maqalee Sabaa Indartaa deemee Maqalee Sabaa Indartaa wajjiniin akkuma beekamu waancaa injifateetti kan jiru leenjisaan kun. Leenjisaa kanarree of keessa tursiisanii bara dorgommii darbe sana gahumsa agarsiisan irra deebi'anii agarsiisuu irratti dadhabina isaanii ture. As gara Faasilitti yeroo deebinee ilaallu immoo Faasil bara darbe leenjisaa muujib carraa
biyya alaa deemuu sababa argateetiif biyyaatiin ala carraa taphachuu sababa argateetiin ala kilaboota biyya keessaaf dabarsanii hin kennine ture. Haa ta'u malee isaan dhabuutiin ala taphattoota kaan bara darbitti waancaa injifatan leewwatuma sana qabatanii Siyuun Kabbadee waliin Piriimiyer Liigii bara kanaa beetkiin Piriimiyer Liigii bara kanaa taphattootuma sana ga'umsa bara darbe argisiisan sana qabataniiti gad isaan dorgomaa ta'anii dhufan. No bara kana garuu giir shiiftii waan godhan fakkaatan konkolaataa yeroo ooftu marshii waan jedhamu jedhamti marshii yookiin immoo giir jedhu afaan ogummaa meekaanikaan jiran keessa giir shiiftii like gaara yeroo qabattuu fi irraan gadi yeroo bu'uuf kaatu giirii wal fakkaataatiin ooftu. Bara kana Haayiluu Nagaash gargaara leenjisaa Siyuun Kabbadee akka ture hin beekama. Isa anammoo waan fedheef waan kaasu barbaade Faasiil waggoottan arfan shanan darbanii fi konsistentii olaanaatiin kilaba sodaachisaa Piriimiyer Liigii ta'e. Kanaaf jedhetti immoo waa'ee deeggartoota Faasiil kaasuu haasofte Gondar irratti yeroo baay'ee taphatan kilaboonni already kun akka Baarseloonaa wajjin kaampinuu deemtee taphachuun yeroo dhufaatu yeroo Liyoonel Meesii fa'aa kilabicha keessa turan. Kilaboonni Gondar irratti deemanii ammallee kaampeenii ta'aa jira malee bara dorgomchaayyuu Gondar deemanii deeggartoota Faasiil fuulduratti taphachuun amma makka ulfaatuudhaan deeggartoonni isaanii baay'ee moozaayikii hojjechuutiin beekamu kilaba isaanii akka isaan onnachiisan jajjabeessan yeroo ilaaltu fakkeenyummaa argita kilaba kanarraati. Kanaaf irratti waa'ee Faasiil waan tokko haasofte Faasiil kilaboota Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessaatii garee biyyaalessaa isaaniif taphattoota hedduu gumaachan ta'eeti kan jiru. Dura kan beeknu Buna Itoophiyaa fi Qiddus Giyoorgis of course kilaboonni biroos al takka Hawaasaa fa'aadhaas hin argina. Darbii argita. Itiyoo Elektiriikis yeroo tureen argita kilaboota hedduu irratti maqaa kaasii dha'uu dandeessa. Taphattoota murteessoo garee isaanii gumaachuutiin. Amma garuu ilaalte garee biyyaalessaa Itoophiyaaf illee taphattoota hedduu kan gumaachu Faasiil ta'eeti kan jiru. Kun maal mul'isa? Hammam konsistiinti akka ta'es mul'isa. Taphattoota urjii ta'an taphattoota gomsa olaanaa irra jiran kan hammatee akka jiru kana hunda irratti argita kilaba kanarratti. Kilaba baay'ee guyyaa dhumaatii wanti isaan deeggartu isaanii irratti argitu wanti isaan godhan sun garuu baay'ee tokko wanta nama qaanessuudha. Sadarkaa kilaba liigiin keenya DSTV irratti tamsa waggaa jalqabee waggaa 2. DSTV Piriimiyer Liigiin Itoophiyaa kontraata waggaa 3 wal faana qabu. Kontraanni amma waggaa 2 golabameera. Ka waggaa jalqabaa shaampiyoonaa kan ta'e Faasiil ture. Kan bara kanaa Giyoorgis ta'ee bara dhufeenyu akka ta'u beekamu. Anyways kontraata waggaa 1 qofaa kan qaban. Tapha guyyaa dhumaatiin isa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessatti kanaan dura amaleeffatame. Isa match fixing scandal yookiin immoo qabxii taphaa jijjiirsu kilabni tokko kaayyoo taphatuuf hin qabu ta'e kilaba tokkoof gadhiisee like barbaachisummaan qabxii kilaba tokko like tapha dheengaddaa irratti barbaachisummaan qabxii 3 ka taphachaa dheengaddaa Direedhaaf akka ta'e hin beekama. Direedhaan yoo injifatee liigicha keessa turuu isaa mirkaneeffata. Achiiti kilabni bulchiinsa magaalaa Finfinnee injifatamuuf qaba of course injifatamee filannes. Waa'een kilaba bulchiinsa magaalaa Finfinnees gaaffii kaaseera maa gaaffii hin qabu. Taphattoota filannoo jalqabaatiin yeroo biraatti fayyadamu irra deddeebiitiin fayyadamu tapha Qiddus Giyoorgis waliin guyyaa dhumaa taasise irratti teessoo jijjiirraa kaayee galuunsaa maal mul'isa? Like isaanis yoo ilaalte literally irra keessaa yoo ilaalte achiiti Faasiil shaampiyoonummaaf waan taphatuuf Direedhaa akka injifatu like already achiiti Direedhaan qabxii gatuu fi secured waan godhanii galan fakkaata. Asiiti Qiddus Giyoorgis yoonumayyuu achiiti Direedhaan injifatamu ta'eentu liigii keessa turuu dandeenya waan jedhu waan wal fakkaatu fakkaata. Of course investigation barbaada irratti qoratamuu qaba. Asiiti garuu miilaal Faasiil taphoota kurnan darban almost staadiyoomii international Bahar Daar irratti erga deemeeti injifatamne Giyoorgis mataa isaa shaampiyoonii ta'e kan injifate. Otoo Direedhaa walii walitti dhufin duramo Buna Itoophiyaa walii walitti dhufee galchii 3-2 kilaba injifate. Kilaba sodaachisaa yeroo ittisni isaa kan hin cabne filannoo taphattootaatiin kan badhaadheeru taphattoota teessoo jiraa seensii garreetti seensisee illee qabxii qabatee kilaba bahuu danda'u. Sadarkaa kanaatti kilabni jiru Direedhaa waa'ee Direedhaa yoo dubbatte taphattoonni sarratti isaanii illee dallaa hiyyeessaa fakkaatu baay'ee irraa fagaatanii Direedhaa irratti galchii lakkoofsuun sitti ulfaatu waan fedheef Direedhaa harkatti akkamitti injifatame tokko jedhe. Lammaffaa immoo galchii sansila sii kaasee wajjin wal qabate kilabni kee yoo maal ta'e iyyuu ta'e yoo maal ta'e kilabni ati wajjin taphattu waan fedhe iyyuu haa ta'u qabxii haa barbaadu haa dhiisu taphasii wajjin taphatu irratti shaampiyoonii iyyuu haa ta'u shaampiyoonshiipitti yookiin immoo liigii olaanaatti gadi bu'uuraatii iyyuu haa baraaramu it doesn't matter professional footballii taphachaa jirta amma ta'etti injifachuuma qabda injifachuuf taphatta so beektee injifatamta taanaan immoo maaliif iyyuu forfee maaliif hin kennisiistu maaliif taphatte iyyuu match fixing in Itoophiyaa keessatti kanaan dura kan amaleeffatamedha.
taphataan garee biyyaalessaa Itoophiyaa duraanii fi kanaan dura amma buna Itoophiyaa waliin bara 2003 shaampiyoonii ta'eeti kan ture. Mulu Alam Xilaahun taphataan jedhamu tokko jira. Facebook irratti yeroo dargaa barreessee ture. Amma yeroo ammaa kanatti Jarman kan jiraatu. Kilaboota garaagaraaf taphateera. Madiin Itoophiyaaf taphateera. Raayyaa Ittisaafis taphateera taphataan kun. Walwaaloofis taphateera. Walwaaloofis taphateera. Waan kanaan dura ta'aa ture gaabbeetu natti fakkaata. Isa professional footballii kan warra Awurooppaa kan kilaboota biyyoota guddatanii wajjin wal qabsee waan dubbatu natti fakkaata. So maal jedhesi fakkaata. Match fixing skandaalii keessatti kanaan dura Itoophiyaa yeroon ture qaama match fixing skandaalii yookiin immoo wantoota salphina maqaanessan akka kanaa keessaa tokko ta'ee dabarsuu qof baay'een qaanaadhee dubbata. Yeroo kanaan dura taphachaa ture. Yaa ingada kan argine. Kanaa jalatti immoo deeggartoonni Faasil istaadiyoomii keessa turan taphataan sarara fuulduraa taphataa sarara gidduuti. Direedhaa gaaddisa mabiraatiin kubbaa qabatee gara saanduqa mi'aayii keessa yeroo turu taphattoota sararichaa isaaniiti. Asaalota manifaatiin ta'u afaan Amaarifaatiin ta'u dhiisii haa galchuu yeroo isaan jechaa turan fa'a yeroo galchii sadansaa galee immoo yeroo isaan ol ka'aniiti harka isaanii dhiichisan fa'a. Asirratti waa tokko kaasuun barbaada. Piroofeeshinaalummaan kubbaa miilaa keessatti isa jalqabaati. Yoo ilaaltee ta'e piriimiyer liigii Ingilaand irratti yoo ilaalle hamma dhumaatti gaafa Crystal Palace intana faana taphatu hamma dhumaatti akka inni falmatti argine Everton waliin. Everton gadi bu'uuf tattaafachaa jiru akkamittiin akka inni isaan dhiibbaa keessa galchi isaan irratti taphachaa ture argineera. Kana qofa otoo hin taane Aston Villa waancaaf Manchester City afaan irraa buusuuf hamma ga'etti yeroo inni dafqaa ture argineera. Of course sanni yoo ta'e inni kana wajjin wal dhufa. Maali walitti dhufa maalis fakkaate. Qabxicha kan barbaadu City ture. Aston Villaan homaan barbaadu sadarkaa 13ffaa maal ture. Yookiin gara championship'itti gadi bu'u yookiin yoo taphicha injifatee I don't know Steven Gerrard Aston Villa waan leenjisuuf qofa taphataa seenaa qabeessa Liverpool duraanii sababa tureef taphicha City injifatee Liverpooliif oolmaa ooluu barbaada. Taphataa ta'ee kan hin goone jettee yaaddallee ta'a malee taphicha injifachuu City maafidha kan fayyadu. Yoo kanumaaf ansii kaase. Hagam qabxiin sun isaaniif murteessaa akka hin taane beekamaadha. Garuu akkamittiin akka hamma dhumaatti akka isaan falmachaa turan argineera. Gama biraatiin yoo gara biyya keessaatti si deebi'e dhugaa dubbachuuf Jimma Abbaa Jifaarii fi Sabbataan erga gadi bu'aniitii akkamittiin akka isaan taphachaa turan. Kabajan nuraa qabu dhugaa dubbachuuf isaan professionaalummaa isaan agarsiisan baay'ee kabajan nuraa qabu dhugaa dubbachuuf jechaadha. Taphoota xumuramaniiru kana booda beetiin piriimiyer liigii Itoophiyaa keessa xuruun isaanii barbaachisu garuu hamma dhumaatti torbee 30ffaatti falmachuun isaanii baay'ee kilaboota isaa wajjin walitti dhufan murteessa. Of course sarara gidduutti kilaboonni isaa wajjin turan kilaboota liigichaa faana turan. Sirriidha garuu skaandaalii kanaaf akka shakkaman waan isaan taasisu jiru. Fakkeenyaaf Dansitaan namni jedhamu nama lammii biyya Singaappoor umurii amma yeroo ammaa kanatti ganna 58dha. Match fixing skandaaliitiin beekama. Wantoota salphina akkasii hojjechuutiin beekama. Bara 2011-2012 Calciopolitiin Juventus waancaa Scudetto injifatee gara seerii qoratame. AC Milan qaama skandaalii sanaa keessa tokko ture. Abbootii murtee taphootaaf dursanii murteessanii. Taphootaaf already qabxiin taphichaan beekama Juventus injifatee akka ba'amu. Abbootii murtee ramadamuu fi something happen godha yeroo dirree keessatti. Yeroo baay'ee manni maal jedhas fakkaata. Match fixing scandal yeroo hojjennu jedhe. Tokkoffaa qaawwaa jiru laallaa jedhe. Fakkeenyaaf qaawwaan jiru dheengadda ture. Maaliif direedhaan liigicha keessa turuu mirkaneeffata. Sababa ta'eef waan kanaaf saaxilamu ta'uu maluu danda'a. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dheengaddatoo kilaba bulchiinsa magaalaa kilaba Qiddus Giyoorgisiif taphicha gadhiisa yoo ta'e Giyoorgis waa shaampiyoonii ta'a waan ta'eef tarii qaawwaan asitti argama. Lammaffaa immoo taphataa tokko qofa sigaadha kan dubbatuun. CNN irratti ibsa kennee ture yeroo darbe. Taphataan tokko sigaadha yookiin Karreegaa yookiin taphataa Sarattisaa yookiin taphataa Sarara gidduu fuulduras ta'e. Taphataa Karreegaa tokko walii galtee seentaa yookiin balleessaa hojjeta yookiin saanduqa peenaaltii irratti kubbaa tuqee kaardii diimaatiin dilee keessaa ba'ee gareesaa numeerikaal advaanteejii irratti fudhatama godha yookiin taphataan Sarattisaa tokko saanduqa peenaaltii keessatti balleessaan mallee raawwatee gareesaa irratti peenaaltii kannisiisu godha something taphataa wayii tokko hojii walii galtee seentaadhaan yeroo dubbatu kaalkuleeshinii isaa qaba. Jalqabuma akka viidiyoo analaayiisii taphattu Jimma Abbaa Jifaarii fi Sabbataa kana wajjin wal qabsiistee wanti kaasuun jiru. Sana qotoon hin taane haga hamma dhumaatti falmachuun isaanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jechisiisa. Kana si kaasuu barbaadan. Gara tapha Faasilii fi Dirree Daawwatti yoon si deebi'e
akkuma sila kaaste Faasil dhugumaan tapha sanarraati abdii kutateetu galchiiwwan kun irratti galanii sassieechisiisu miti taphnichi guutummaan guututti yoon sii kaasuu barbaade. Haa ta'u malee deeggartoonni emotional isaan agarsiisaa turan sun yoo irra deebitee ilaalte ta'e guutummaan guututti isa galchiin sun bareedaa ta'eef yookiin immoo beekamaadha. Meesiif Real Madrid rukute yookiin Juventus Cristiano Ronaldo rukutan sana harka walitti rukutan sana waliin garaagarummaan guddaan jiraata. Sababni isaa emotionaliin isaan achi keessatti agarsiisaa turan guutummaan guututti. Inumaayyuu Faasil waancicha kan injifatuuf taphicha kan injifatuun barbaadu isaan. Wanti isaan Direedhaaf akka harka isaa rukutan isaan dirqisiisomtu waan tokko hin jiru. Direed amma toora miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo ta'u deeggartootaaf Faasil yeroo argitu balleeffannoo isaanii waan kun isaan saaxilee jira already qorannoof akka isaan saaxilaman isaan godhee jira gara fuulduraatti qaamni ilaallatu dhimma kana qoratee akka foomsuun gama biraatiin wanta inni kaasuu barbaadu yoo jiraate akkuma Max Fixingin Direedhaa fi Faasil gidduu jiru akkasumallee yeroo baay'ee uwwisa miidiyaa kanarratti miidiyaa hawaasummaa kanarratti arganneetiin ala malee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Qiddus Goorgis gidduurree akka jiraatu beekama waan jiru natti fakkaata. Taphattoota kanaan dura best tokko keessatti fayyadamaa ture irratti taphattoota sana lafa kaa'uun Qiddus Goorgis inumaayyuu erga gara internaashinaala staadiyeemii internaashinaala Bahar Daar deemee galchiin inni olaanaan galchii lama ture. Haa ta'u malee tapha kanarratti galchii 4 ture kan lakkoofsise. Of course kanarrattis akkuma komiteen Koreen gaggeessaa liigichaa kaasetti taphattoonni kun sadan isaaniiyyuu xiyyeeffannoo irratti argatanii akka qorannoo irratti gaggeeffamu komishineriin taphoota sanarratti turanii fi abbootii murtee waliin taa'anii sakatta'insa irratti akka ta'u murtoo akka murteessan asuma. Anyways Yigazu Boggaalee galchiiwwan 16 bara dorgommichaatti lakkoofsu buna Sidaamaa irraati taphataa bara dorgommii kanaatiin beetkiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti galchiiwwan hedduu lakkoofsee badhaatameeti kan jiru Yigazu Boggaalee. Waan fedheefuu kabajamtuu daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii keenya qophii dirree ispoortiiti. Dhimma ispoortii biyya keessaa xumurree gara biyya alaatti yeroo baanu turtii booda walitti deebina nu waliin turaa eessayyuu hin deeminaa isin jenna. Dirree ispoortii akka tufetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB gara dhimma ispoortii biyya alaatii filannee tokkotti ceenu Tottenham Hotspur yeroo darbe ilaaluuf kaasiif yaaltasnii kan ture sababa yeroon keenya nu geenyeef ture dhimma Tottenham wajjin wal qabatee kaasuuf yaaltasnii kan addaan kunne baane Tottenham bara kana jijjiirraa taphattoota irratti dammaqina hirmaachaa jireenya kaasuuf yaaltasniiti kan ture. Ammumaaniyyuu taphattoota of course Tottenham hanqina taphattoota qaba yookiin immoo taphattoota filannoo jalqabaatiin garee seensisu qabaatiif kilabni kun sadarkaa olaanaatti dorgoma jechuuf ta'u taane kwaalitii leenjisichaas murteessaa. Leenjisichi yeroo ammaa kanatti daayireektara ispoortii Tottenham yeroo ammaa kanatti bara darbee Juventus waliin akka turan yaadatamaa Fabio Paratici waliin ture hojii isaanii hojjechuu kan jalqaban. Fabio Paraticiin bara jalqabaa isaanii taphattoota gara Tottenhamitti fidan keessa kaasnee ilaalle jijjiirama majiitiin illee Rodrigo Bentancur fi Dejan Kulusevski kaasnee ilaaluu dandeenya. Haala qoratamiin taphattoota kanarratti xiinxala gadi fagoo taasisuun gara Tottenhamitti dhufanii tajaajilli isaan garichaaf kennaa jiran qixa barbaadamutti Tottenhamin bu'a qabeessa taasisee jechuun danda'ama. Tottenham bara dorgommichaa yeroo jalqabu Antonio Conteen gara hojii leenjisummaa garichaatti ta'uun dhufuun sadarkaa saglaffaa akka ture yaadatama. Yeroo sanatti gaa inumaayyuu Nuno Espirito Santos ittiin durfama. Taphoota jalqabaa liigicha 3 galchi tokko du'a sadatti haala wal fakkaataa ta'e injifatanii kan turan tapha sadii irratti galchi 3 lakkoofsan taphoota sadii irratti immoo clean sheet eegsanii baati kan turan yeroo sana jechaadha. Qabxii 9 dursaa turan. Qabxii 9 dursaa turan booda irra garuu toon eegamni sigigaatee Tottenham baay'ee kiraayisii keessa seeneeti kan ture booda irra at the same time simultaneously United immoo Ole Gunnar Solskjaer waliin rakkina keessa akka ture yaadatama. Ole Gunnar Solskjaer Nuno Espirito Santosin durfamu galchi 3-1tiin injifachuu isaatiin Nuno Espirito Santo hojii leenjisummaa garichaa irra gaggeeffamanii Antonio Conteen United waliin deebiitiin maqaan isaanii ka'aa ture. Inter Milan irraa adda baanii ture asitti hojii leenjisummaa kilaba kamiin fudhanii ture. Hojii United interested akka ta'anii maqaan isaanii kaa'ee caqafamaati kan ture. Tottenhamitti dhufanii
Altakkaatti kilaban kun kilaba sadarkaa olaanaatti falmattuu asiree kan jiran adeemsa yookiin immoo imala isaanii kana keessatti kilaboota gurguddoo kan akka Manchester City, Liverpool walii wal dhufanii Arsenal kilaboota tarii sadarkaa olaanaatti kilaboota dorgomuu danda'anii fi Tottenhamin challenge godhuu danda'u jedhaman walii wal dhufanii kilaboota kaan injifatanii kaan qabxii gachiisanii Tottenham waan isa sa'aatii kanatti bara dorgommii jalqabaatti waan Daanii Leevii fi maatiin Tottenham irraa eeguu mirkaneeffatanii kan jiran dorgommii Champions League Awuroopaatti deebi'anii kan jiran kilabni kun dorgommii Champions League Awurooppaa irratti waggoottan sadan darbanii fagaateeti kan ture Mauricio Pochettino hojii leenjisummaa gaggeesseeti asitti Jose Mourinho hojii leenjisummaa kilabichaa qabatanii kan turan kanaati alatti Espirito Santo kilaba kana waliin waan gaarii Tottenham Hotspur akka sadarkaa olaanaatti waan irraa abdannu godhaniiti kan jiran eengaddas kaasnee kaasuuf yaalitti asniif qindoomota taphattoota sara fuulduraa isaanii Kulusevski, Harry Kane fi Son Heung-min amma bara kana gaa taphattoota jiraniin qofaa sadarkaa olaanaatti challenge gochuu hirmaannaa Champions League Awurooppaa bakka isaanii dhugoomsuu danda'u sadarkaa tokkootti amma afuriitti qabatanii xumuruus haa ta'u waancaaf challenge gochuus haa ta'u dirqama filannoo taphattootaatiin gambadhaatee ta'uu qabda. Koos Tottenham bara kanaa ilaaltee fakkeenya fudhattee ilaalte taphattoota 11 garreessinaniiti alatti taphattoota teessoora jijjiirraa jiran immoo ilaalte sodaachisaadha. Yookiin otoo Kulusevski yookiin Son Heung-min taphataa murteessaa isaanii tokko yookiin lama achi keessaatii miidhamee akka Manchester City, akka Chelsea, akka Liverpool sadarbe kanaatti filannoo taphattootaa teessoo jiraarratti kaasee garreessinsee sadarkaa olaanaatti morkatuun qabu Tottenham. Kanaafuu bara kana amma miilaaligaa akkuma dheengaddaattis kaasuuf yaaltee anis kaasuuf yaaltee ture. Yoo fudhattee ilaalteettee taphoonni irra deddeebiitiin yeroo gaggabaabaa keessatti kilaboonni taphoota yeroo taasisan amma gaa Tottenham bara kana fakkeenya isiin fudhadhee Premier League irratti hirmaata, Champions League irratti hirmaata, Carabao Cup jira, FA Cup jira, dorgommiiwwan garaagaraa afurratti hirmaata. Champions League fi Premier League immoo dorgommiiwwan seriously irratti hirmaata. Qabxii qabatanii bahuu qaban torbaniitiin. Because Champions League the more you qualify from stage tokko irraatii gara stage tokkotti darbaamu adeemtu. Maallaqa argachaa deemta. Galiin staadiyoomii keerraatii taphoota irraa TV raayit irraatii galii argachaa deemu amma taphoota baay'ee taasisaa deemtu galii argachaa deemta. Yaa amma gaa maal jedhas ragaa lakkoofsaa tokko sagantaa bayii irraa kan mul'isu jechaadha. August 30 yookiin immoo hagayya 30 hamma fulbaana 17 gidduutti turtii guyyaa 19 keessatti Tottenham bara kana taphoota 6 kan taasisu. Premier Leaguetiin taphoota 4 group stage yookiin immoo taphoota ramaddii Champions League Awurooppaa jalqabaa yoo ramaddiin isaa bahu jechaadha. Taphoota 2 taasisa jechaadha. Hamma yoomitti sin jedha amma fulbaana 17 jechaadha. Kana jechuun giddu galeessaan guyyaa 3 tapha tokko taasisa jechaadha. Kana gidduutti taphataas jalaa miidhamuu danda'a. Taphattoonni hin dadhabu recovery time yookiin immoo yeroo dandamannaa gahaa barbaadu yeroo akkas ta'u teessoo jiraarratti taphataa kaastee garreetti seensistee qixa taphattoota warra filannoo jalqabaatiin garreetti seenaniitti taphataa qabxii si jijjiiruu hin qabdoote gareen kee si gagaachuu jalqabaa jira. Kanaafuu yeroo akkas ta'u taphattoota kwaalitii gaggaarii qaban sadarkaa olaanaatti falmachiisuu danda'an amma Richarlison homaa gaaffii hin qabu bakka isaaf qixa Son Heung-minitti karaa qarqara bitaarraan karaa qarqara mirgaarraan immoo qixa Dejan Kulusevskiitti sara fuulduraatti immoo yoo itti Harry Kane waliin kombaayin gochuu danda'a yoo barbaade immoo filannoo jalqabaatiin Harry Kane tarii gaafa miidhama keessummeessu garreessee kilabicha gargaaruu danda'a jetta. Sarara gidduu yoo deemte Yves Bissoomaatiin Brighton and Hove Albion irratti paawundii miiliyoona 25 mallatteessifatanii kan jiran. Taphataan kun kwaalitii Antonio Conteen taphataa bakka inni taphatu sanatti sarara barbaadu qabaa jedhama. Reejistaa yookiin amma Xaaliyaan yoo deemte reejistaa yoo ta'u taphataa kanneen akka Jorginho Sergi Busquets, Xabi Alonso Liverpool keessa ture taphataa kwaalitii kana qabudha. Box to box deep line playmaker deep line playmaker sin taphatu box to box sin taphatu yoo barbaadde gara harka bitaattis yookiin harka mirgaattis baaftee taphattoota kana box to box taphataan kun amma gaa Tottenham as dhiyoo Sissokootiin gadhiiseera bakka sanatti taphataa taphatuu fi qabaachuu dhiisu mala Bentancur fideera Bentancur garuu mooroof taphataa number 8 yookiin immoo gara fuulduraatti offensive mind ta'e taphataa carraawwan galchii uumuuf gara fuulduraatti irra jireessaan zoonii mataa isaa gadhiisee bahudha. Taphattoota sarratti isaaf golgaa kennu kan taane hin beekama. Yves Bissoomaan gara garichaatti dhufuunsaa tokko bakka isaa sanatti amma Clement Lenglet taphataa leenjii Faransaay taphataa Baarselonaati ergisaan waggaa tokkoof golii galtee ergisaatiin Tottenham bara kana fidateetti kan jiru. Amma isaa wajjin eenyu waliin qindooma Davies ta'uu danda'a yookiin Eric Dyer ta'uu danda'a yookiin immoo Davinson Sanchez ta'uu danda'a. Christian Romeroonis illee qarqarraa ayyu jechuu dandeessa. Maaddo Heertiinis jira garuu qarqara isaarratti bakka isaaniitti isaan gidduudhaa ka'ee
kubbaa karree gaarraa fuudhee gara fuulduraatti. Of course garuu Tottenham taphataa Antonio Conte jalatti amala ittisummaa qaba. Duubarraan baay'ee kompaaktiidha yabbatanii ittisu. So quick transitionif immoo taphataan kun baay'ee filatamaadha. Maaliif teeknikaalii his taphataa gaariidha. Kanaa ta'etti kubbaa diriibil gochuu danda'a. Kubbaa qabatee gara fuulduraatti haala qindaa'aa ta'een taphattoota sara fuulduraaf erguu danda'a. Qilleensa kubbaa erguu danda'a. Saffisa qaba. So taphataa quick transition amma Tottenham quick transition taphatamaa gaaffii qabu. Antonio Conte amma Inter Milan waggaa lamaan darbee yoo ilaalte fakkeenya fudhatte Inter Milan bara kana eenyuutti durfama? Inzaagiitiin durfama. Inzaagiin quick transition filannoon taasisaa taasisu. Kubbaa pooses gochuuf yaalii taasisu. Duurraan build up taphachuuf yaalii taasisu. Xiqqoo ishee saffisni isaa Inter Milan isa kan Antonio Conte irraati xiqqoo ishee waan gadi siqu saffisni isaa gadi si oomaa miti. Kan Antonio Conte ilaalte amma Marcelo Brozovic bakka amma Yves Bissouma fayyadamuuf kan kanatti fayyadamu waan barbaadan fakkaatu. Quick transition waan taphatanii fi taphataan akka utubaatti gargaaru tokko si barbaachisa jechuudha. So kanaaf siruma yoo kaafne Antonio Conte formation yookiin mana malee isaan taphatan keessaa akkuma beekamu taphattoota sarara ittisa back three lines fayyadamu gara deemanitti argee ta'ee bara kan erguma Tottenham dhufanii taphattoota kan akka Davinson Sanchez, Eric Dyer, Ben Davies yeroo baay'ee Davinson Sanchez fi Cristiano Romeo wal jijjiiraadha kan isaan taphatanii. Bara kana Ben Davies the most consistent player. Isaan taphoota baay'ee sararratti kan taphate Ben Davies. Eric Dyer taphatan kun taphataa sarara gidduu ture haa ta'u garuu gara duubaatti deebi'ee gomsa olaanaa waan agarsiisaa jiruuf back three line irratti taphatachaa turan. Akka Fabinho. Gara Chelsea yoo deemte Chelsea keessatti kan akka Gary Cahill, David Luiz fi Cesar Azpilicueta back three line fayyadamaa turanii Juventus keessatti yoo ilaalte Giorgio Chiellini Barzagli akkasuma bonusi fa taphattoota back three line fayyadamu back three line fuulduraammoo taphattoota gidduu shanii fi taphattoota fuulduraati yookiin afur gochaa wal jijjiiraa fayyadamu. Taphattoota kana yeroo fayyadaman harki caalaan isaan irratti xiyyeeffatan tapha sarara ittisaa irratti hundaa'edha. Taphattoonni fuuldura isaan sana jiran yookiin taphattoota sarara fuuldura afur keessa jiran keessa Chelsea keessatti taphattoota sarara gidduu afur fayyadamaa turan. Conte fi Matic wal bukkee hiriirsisaa Victor Moses taphataa sarara qarqara karaa harka mirgaa gochaa akkasuma Alonso karaa bitaarraatiin Eden Hazard fi Pedro taphattoota isaan sana fuuldura Williams wal jijjiiraa Diego Costa immoo fuuldura taphattoota sana kick transition yeroo dhufan booksii keessa dhaabbatee isa dhufe sana garagalcheetti jiru. Yoo ilaalte tapha kana keessatti sana waan qaban yeroo sana bara darbee sarara fuuldura irratti Lautaro Martinez fi Lukaku waliin Inter Milan waliin shaampiyoonii kan yaadatamaa taphattoota sarara fuuldura lama fayyadamaa kan turan. Bara kana garuu taphataan typical number 9 jettu Harry Kane qofa waan ta'eef Harry Kane inumaa bara kana yoo ilaalte immoo gara duubaatti deebi'ee quality biraadha kan agarsiisaa ture. So kana walii wal qabsiiftee waan itti kaafsu yoo jiraatte Victor Moses gara Chelsea turan si deebi'u Victor Moses taphataa sararaaf warra gidduu duubaa ta'e kick transition akkasaan fayyadaman kan akkasitti mul'isuuf taphataa yeroo walakkaa dirreetii ka'ee saanduqa penaltii keessatti bara sana taphataan harki caalaan Chelsea qabu keessaati penaltii irratti raawwatame irratti dalagame taphataa kana irratti balleessaan penaltii irratti raawwatame taphataa kana irratti harki caalaan Chelsea argate. Ivan Perisic yoo gara Inter Milan deemte ilaalte Ivan Perisic akkasuma karaa harka bitaarraati taphattoota sarara gidduu kanarraati qe'eetidha gara fuulduraatti deeme kan ta'uu irratti hirmaatu. So kana walii wal qabsiiftee yoo gara Tottenham itti deebine tarii Tottenham tapha kick transition akka fayyadamu amma kaasuuf yaaltee jirta kan jirtu. Guutummaan guututti garuu kick transition sana irratti taphattoota akkamiitu nama barbaachisaa taphattoota akkamiitu immoo naaf mijata kan jedhu amma waan argateen itti fakkaata. Saffisa olaanaa qaba Son Heung-min akkasuma Dejan Kulusevski saffisa inni qabu quality inni qabu argineerra numaayyuu bara kana erga half season irra Tottenhamin haala gaariin kan tajaajile taphattoota tajaajilan keessaati taphattoota jalqaba irratti maqaa amsuda gutuma homa gaafin qabu tarii isaanii keenya wajjin deemuuf amma waa'ee Cristiano Ronaldo tajaajiluu Cristiano Ronaldo United waliin adda bahuuf jedhameeti kan jiru dursee dubbateeti kan jiru miidiyaaf meera jedhanii miidiyaaleen baay'ee gabaasaati kan jiru Fabrizio Romano dabalatee Fabrizio Romano waan akkasiirratti yeroo baay'ee amanamaa akka ta'e beekama David Ornsteins Athletic kan barreessuun gabaasee ture Sky Sports dabalatee miidiyaaleen gurguddoo Ingiliz gabaasaati kan jiran Cristiano Ronaldo anumaayyuu har'a bakka shaakalaatti wal arguuf taphattoonni amma Cristiano Ronaldo international duty yookiin immoo taphoota garee biyyaalessaa ji'a darbee garee biyyaalessaa Portugal tapha UEFA Nations Leaguetiin taasiseef Cristiano Ronaldo qaama garichaa keessaa sababa turee fi taphattoonni garee biyyaalessaa isaanii bakka taphataniif deeman
boqonnaan dabalataa torban lama akka kennamuuf taasifameeti kan jiru Manchester United hinaagin durfamaa torban darbee ture shaakala kan jalqabe har'a shaakala dhufaa bakka shaakala Manchester United Carringtonitti argama jedhameeti kan ture odeeffannoon maddeen garaagaraati ba'an akka ibsanitti Cristiano Ronaldoon sababa dhimma dhuunfaa yookiin dhimma maatii wajjin wal qabatuuf jedhaniiti kan baasaa kan jiran gara giddugala shaakala Manchester United Carringtonitti dhufu jedhameeti kan jiru torban dhufu gaafa jimaataa gara Bangkok akka imalan beekama tapha Liverpool waliin tapha michooma akka taasisan beekama Manchester United isa booda gara Australia akka deeman beekama gara jilli garee kana United wajjin wal qabsiisee waan tokko gabaabsee kaasuuf sotaatiin keenya waliin deemuu fi jijjiirraa majii darbeetiin leenjisaan Manchester United yeroof muudamee ture leenjisaan lammii biyya Germany Ralf Rangnick waan tokko dubbatanii turan John Murtaaf Director Sportii Manchester Unitediitiin taphataa kana gurguraa kubbaa miilaan taphachuuf kaanuuf Manchester United egeree bara dhufurraa kaasee jiramuuf ka'uuf taphataan kun kubbaa miilaa pressingii saban taaneef umriin isaa baay'ee ol dhibee waan jiruuf taphataan kun akka gurguramuuf yeroo lama sadii John Murtaaf waliin John Murtaaf akkan dhiyeesse yookiin immoo akkan sajjeessi godheen dubbatama odeeffannoo Athletic irraa hin gabaasa ture United taphataa kana bara dhufu Ten Hagin durfamaa waan tokko kaasuu dandeessa. Ten Hag kubbaa miilaa akkamii taphataa Ajax keessatti pressing football taphata homaa gaaffii qabu. Cristiano Ronaldo taphataa Februaarii dhufurratti taphataa ganna 38 guutuu akka ta'een beekama. Ronaldo hojii wal qabsiisee milkaa'insa bara darbanii kaastee caqastee fakkeenyaaf milkaa'ina olaanaa kan gonfate jedhamu Zinedine Zidane sin durfama Real Madrid yeroo ture achi booda Juventus yeroo deemu leenjistoota garaagaraa sadii jalatti taphateeti kan ture Maxi Allegri Maurizio Sarri fi Andrea Pirlo jalatti taphateeti kan ture relatively leenjistoota kanneen sadan keessaa leenjistoonni inni press football tarii kubbaa miilaa falaasama Erik ten Hag waliin wal fakkaata jettee kaasuu dandeessu Maurizio Sarri fi Andrea Pirlo akka ta'e beekama xiqqoo ishee pressing football Juventus keessatti agarsiisuuf waan tajaajila taasisan jira taphataa umurii akkasii qabu waliin waa'ee pressingii yaaduu hin dandeessu karoorsuu hin dandeessu waan jedhu abbaan qabeenyaa amma taphataa kana wajjin wal qabsiisee leenjisuu kilabuun sadii maqaan isaanii wal qabachaa jira Napoli jedhu Bayern Munich jedhu Chelsea Paris Saint-Germain jedhu Napoli kan jenneefi isa Manchester United keessatti amma tokkoffaa ofuma isaadha taphataan kun gadhiisuu kan barbaadu maaliif Manchester United bara dhufu Champions League hin taphatu dorgommii Champions League keessatti hirmaatu Cristiano Ronaldo Champions League immoo irraa adda baastee ilaaluu hin dandeessu sadarkaa olaanaatti club prof taphataa profaayilii olaanaa qabu Champions League keessaa dhabu jechuun Champions League mataa isaaf iyyuu dhabisadha kisaaraadha Cristiano Ronaldo Champions League hin taphatu jechuun kanaan dura Ronaldo erga sadarkaa olaanaatti arguu jalqabnee testi Champions League toon hin taphatiin wayin barin dorgommii hafe tokko hin jiru Champions League taphachuu barbaada United bara uf Champions League hin taphatu kilabni kun bara kana dammaqinaan jijjiirraa taphatu irratti hirmaachaa jiru Napoli wajjin wal qabsanii maqaa isaa kaasaa jiru Napoli irraati waan argatu like United irraati dhabee Napoli irraa waan argatu qabu Napoli bara uf Champions League waan dirmaaneef gara Napoli deemattee riiltiraalii kaasuu dandeessu gara Paris Saint-Germain wajjin wal qabsanii wal kaasan jiru Paris Saint-Germain immoo dhimma salarii wajjin wal qabsee yookiin miindaa taphattoota Mbappeef torbanitti paawundii miiliyoona tokko kaffaluun beekta Lionel Messiif 900 maal akka kaffaluun beekta Neymaariif torbaniin paawundii 600 akka kaffaluun beekta Ronaldoon gaafa dhaqee dabalamu financial fair play yookiin immoo dambii wal madaallii baasiif galii waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa baasee cabsuu sababa danda'uuf homaa gaafiin qabu Cristiano Ronaldo Paris Saint-Germain wajjin wal qabsee kaasuu dandeessu amma Bayern Munich immoo Chelsea filannoo isaa keessaa tokko ta'ee jedhamee kan jiru waan fedheef gara Chelsea gara Bayern Munich deemuu danda'a Lewandowski bakka buusuuf asii Lukaku bakka buusuuf torban darbee abbaan qabeenyaa Chelsea haaraa Todd Boehly bakka bu'aa Cristiano Ronaldo kan ta'e Jorge Mendes waliin Portugaltu erganiiru jedhamee kan jiru anyways maal akka ta'u hin beeknu waan jettu qabaatti gabaabsite Ronaldo waliin wal qabsiisee waan jiru yoo jiraate Ronaldoon Champions League taphachuu akka qabu beekamaadha sana biraatiin utuu hin taane immoo Manchester United sochii inni of cimsuuf socho'aa jirus hamma kanatti quubsaa waan hin turreef guutummaan guutuutti kanaan dura yeroo Erik ten Hag dhufan kilaba kana faana turuu akka barbaadu haasa'ee ture kilaba kana faana turuuf fedha akka qabu akkasumallee Erik ten Hag dhufanii Ronaldo irraa maal barbaaddunnaan Ronaldo irraa gooliidha kan isaan jedhanii kaasanii turan beekamaadha garaagarummaa taphataa kanarraati akka isaan bara kana hir'inni taphattoota lakkoofsa galii gabaarra akka jiru beekamaadha. Cristiano Ronaldo gadhiisee jennaan Manchester United bakka Cristiano Ronaldo taphattoota gabaarraa dhabamanii rakkataman kana gara Manchester United fiduu danda'a waan jedhamu tulfaachuu danda'a garuu Cristiano Ronaldo Champions League keessa taphachuuf erga
Manchester United Champions League keessa hin jiru ta'ee Cristiano Ronaldoon walitti dhabni liigii waliin qabu numaayyuu Champions League dha. Champions League waliin taphachuuf fedha guddaadha kan inni qabu. Kana waliin wal qabsiisee Cristiano Ronaldoon nagadhiisaa kan jedhu kan inni dhiyeesse callisee yookiin immoo bakka buufata tokko osoo hin argatiin callisee nagadhiisaa yaada jedhu dhiyeessa jedhee yaadu bakka argatee Jorge Mendes waliin walii galanii kontiraan isaa dhumaa jira kan inni jiru. Taphataan kun kana booda waggoota dheeraa taphachuuf inni irree waggoota 4-5 ganaan nan taphadha jedheeti kan inni jiru. Kana waliin wal qabsiisee kontiraan kana booda isaaf kennamu waggoota 2 yookiin 3 waan hin caalleef kontiraata argatu yookiin bakka buufata argatu malee akkas afaan guutee dubbata jedhee waan kaasuun qabu yeroo keenya waliin deemuuf jechuudha. Waan fedheef yeroo keenya wajjin waan deemuuf sagantaa kana dhimma biraa guyyaa biraa qabannee kan deemu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii dirree ispoortiidha. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa arganne bal'inaan irratti marii taasisaati kan turre. Istuudiyoo keessa kan si waliin ture ani jireenyaa dinqisaa fi Ashannaa fi Darajee ogeeyyii kaameraa keenya Oliyaad Badhaasaa fi Lammii Solomoon waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru. Yeroo taanu dhimmoota biroo qabannee walitti deemnutti nagaan tura. Horaa bulaa deebaana.